Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan kan nuti ilaallu work energy theorem kan jedhudha. Work and energy kan jedhu viidiyoo darbe keessatti ilaallee dabarre. Ilaaltaniitu jedhetanis yaada maalii fi waa'ee work fi waa'ee energy sirriitti ibsi bareedaan achi keessatti waan kennamee fi kallattii maadhamma immoo work energy theorem kan jedhudha kan nuti ilaallu viidiyoo kana keessatti jechuudha. Warri hin ilaallee gamanumaanii deemtanii ilaaluu qabdu jechuudha. Amma gaa work energy theorem kan jedhu kana keessatti immoo hariiroo work fi energy walii wajjin qabanidha kan nuti ilaallu jechuudha. Karaa lamaan ilaalla jechuudha as keessatti. Tokkoffaa irratti kan nuti ilaallu if work is done the result is change in speed. Dalagaan dalagamee rizaaltiinsaa yookaan bu'aansaa immoo yoo jijjiirama speedii fide yookaan jijjiirama saffisaa yoo fide kana jechuun jijjiirama kinetic energy yoo fide jechuudha. Asuma irratti kan nuti ilaallu kinetic energy. Kinetic energy work and energy keessatti waa energy keessatti kinetic energy ilaalleerra. Maal jennee 1/2 mv square jenne. Dalagaan dalagame immoo yoo ishee kana irratti jijjiirama fide v kana irratti yoo jijjiirama fide work energy theorem fidaa jechuudha. Kana jechuun yoo maal fide jechuudha. Yoo change in kinetic energy yoo fide work daniin yoo maal ta'e wal qixaa change in kinetic energy yoo fide maal ta'a jedhaa work energy theoremidha jechuudha. Kana jechuun egaa mee kana diddiignee gaafa ilaallu workiin wal qixa maal ta'e wal qixa 1/2 mv final square minus 1/2 mv initial square. Change in v yeroo jennu v final minus v initial ta'uusaa immoo sirumayyuu beekamaadha. Sababa kanaaf akkasittiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun work energy theoremidha. Work energy theoremidha jechuudha. Karaa biraa work daniin maal jenne kutaa darbetti work daniin wal qixa force times distance jenne yookaan displacement jenne. Mee force kana Newton second law irratti F'n wal qixa ma yookaan am jenne ilaalaa turre. Mee kana bakka kanaa yeroo buufnu work daniin wal qixa ma s ta'a jechuudha. Work daniin kana wajjinis wal qixadha. Kana malee equationii constant acceleration motion keessatti ilaalle keessaa warra shanii yoo achi deebinee yaadannee foormulaan akkas jedhu tokko jira. V final square wal qixa V initial square plus 2as kan jedhu wayii jira. Mee isa keessaa as kana baafanna. As kana yeroo baafannu maal goonaa? Vi kana irrisuu goonee negatiiva goonee achi dabarfannaa. 2as ta'a 2as wal qixa vf square minus vi square 2 kana balleessuu dandeenya jechuudha. Asumatti 2 nasii badaa as vf square minus vi square over 2 ta'a jechuudha. Ishee asitti arganne kana finnee bakka kanaa buusuu dandeenya jechuudha. Bakka as kanaa. Bakka as kana yeroo buufnu maal ta'a? Work daniin wal qixa mass times bakka as kanaa as ishee asii arganne ishee kana jechuudha. vf square minus vi square over 2. Kana karaa gabaabaa akkasittiinis barreessuu dandeenya. Work daniin wal qixa 1/2. Kana jechuun as tokko jira irra lamaa m jennee itti cufannee vf minus vi kun square gochuu dandeenya. Yeroo kana egaa kun warra keessa kana ni baayisaa work daniin wal qixa 1/2 m vf square minus 1/2 m vi square. Inni kunis kanas hin baayisaa deebisee kana baayisaa akkasittiinis argachuu dandeenya jechuudha. Work energy theoremii akkasittiinis argachuu dandeenya jechuudha. Kana work energy theorem jenna jechuudha. Inni lammaffaan immoo
If work is done and the result is change in position or configuration without speed, dalagaan dalagame resultiin isaa change in potential energy yoo ta'e, work daniin wal qixaa change in U yookaan change in P jechuu dandeenya. Potential energy change in P. Kana jechuun work daniin wal qixaa P finally isa lammaffaa hir'isuu P initial jechuudha. Isa jalqaba. Kana jechuun amma fakkeenyaaf kana maal jennee gravitational potential energy irratti mgh jenne. mghf minus mghi ta'a jechuudha. Kana akka kanattiin work energy theoremis akkasittiin asii argachuu dandeenya jechuudha kanarraa. Mee examplii moojala keenyaa peejii 43 irra jiru examplichuma irra deebinee sirriitti ilaalla. Akkasidha. A 0.6 kilogram particle has a speed of 2 meters per second at point A and a kinetic energy of 7.5 joule at point B. What is A irratti kinetic energy at point A, B irratti immoo its speed at point B. C irratti immoo the total work done on the particle as in moves from A to B. Kana gaafata. Mee giraafii kaasnee ilaala deemna. Fakkeenyaaf paartikiliin kun asii kaasee hamma asitti deemaa jira. Iddoo kanaa iddoo jalqabaa kanaa asii point A jennaa. Iddoo kanaa fakkeenyaaf point B yoo jennee asii kaasee akkas deemaa jira jechuudha. Akkas kan inni deemaa jiru as ga'eera. Maal qabaa? 0.6 kiloogiraamidha maasiinsaa. Asis 0.6 kiloogiraamii qaba jechuudha. Maasiin kana tokkumadha jechuudha. Kanatu bahee as gahee sababa ta'eef. Asitti pointii A irratti maaltu nu kenname? 2 meetira per second nu kenname. V nu kennameera 2 meetira per second. A dhagatiteef maal ta'a? V initialii ta'a jechuudha. Asitti immoo maal gaafate? V faayinaaliin asii immoo hin jiru. A irra ture B'tti jijjiirame inni kun faayinaalii ta'a jechuudha. Asii maal gaafate? Kinetic energiin asii hin jiru. Kinetic energiin asii immoo 7.5 juulii kenneera. Meeqa cuunfannee kana baafannaa? Given jennee mee order godhannaa. Given maasiin hunda isaatii wal qixadha. 0.6 kiloogiraamadha. Initial speediin 2 meetira per second kenname. KB immoo KB yookaan kinetic energy kan B 7.5 juulii kenname. Kan inni gaafate KA gaafate kinetic energy at A point. Kana malee velocity F yookaan VF yookaan VB gaafate. Kana malee work done gaafate. Work done AB gaafate. Kana gaafate jechuudha. A irratti, B irratti, C irratti. Amma gaa isa jalqabaa kana jechuuf KA hojjechuuf asii maal qabnaa? Maasii qabna. 0.6 kiloogiraamii qabna. Kana malee VI qabna. 2 meetira per second qabna jechuudha. KA kun immoo 1/2 MA VA squaredha. Kana asumarraanii tokkorra lama baay'isuu 0.6 baay'isuu VA 2 meetira per second square qabna. Kana baay'isuu walumaa galatti 2 meetira per second squarein kuni 4 meetira per second square ta'a. Baay'isuu duwwaa tuqaa 6 baay'isuu tokkorra lama kun asii ishee kana lama godha. Lama baay'isuu duwwaa tuqaa 6 wal qixa. KN 1.2 juulii ta'a jechuudha. Kan akkasittiin haaluma salphaatiin akkasittiin arganna. KN keenya wal qixa 1.2 juul. Itti aansee kan inni gaafate
velocity at point B kanarra jirudha jechuudha. Yookaan VF kana. Asumarraan KB ni 1/2 M VB square ta'a. VB kanadha kan nuti gaafatamne jechuudha. KB kana qabnaa. Kinetic energy ishee iddoo kanaa jechuudha. B point irra jirtu kana qabnaa. Kana malee maasii qabnaa. VB kana jechuudha kan nuti asii baafannu. VB kana asii baafachuufi mee dura lamaan baay'ifnaa. Lamaan gaafa baay'ifnu lama ishee iddoo kana ishee kana balleeffannaa. Asitti maaltu naafaa? M V B square nu naafaa. Wal qixaa K2 KB ta'a. Irraa maas jennaa. Asiis maas jennaa. Maasii asiitiin balleessinaa. Badii VB square kan argannaa. Square kana immoo balleessuu fi gablachuu raadikaala jala gashinaa jechuudha. VB ni wal qixaa 2KB over M under radical of kanaa ta'a jechuudha. Amma kallattii maanii kana bakka bakka isaa gashachuudha jechuudha. VB wal qixaa 2 times KB. KB meeqa qabnaa? 7.5 qabnaa. Irraa maasii meeqa qabnaa? 2.6 qabnaa. Raadikaala jalatti kun wal qixa. 2/7.5 hiruu 2.6 under radical of 25 ta'a. Kana jechuun VB keenya 5 meetir per secondii ta'a jechuudha. VB keenya kana fakkaata yookaan velocitiin at point B irratti kana fakkaata jechuudha. Itti aansee maal gaafatee work A to B. Work energy theorem irratti yeroo kinetic energy yeroo speediin jijjiiramu jechuudha. Yeroo speediin jijjiiramu maaltu ta'a jennee work danii wal qixa change in kinetic energy jenne. Kana jechuun kan nuti qabnu as keessatti work danii kinetic energy isa lammaffaa hir'isuu kinetic energy isa jalqabaa jechuudha. K maalii qabnasi? KA qabna. Fakkeenyaaf KA irraa KB tti jijjiirame yoo ta'e KB hir'isuu KA jechuu dandeenya jechuudha. Change in kinetic energy. Yeroo kana work danii wal qixa. KB maal qabna? KB nuu kennee tura. KB ni 7.5 juulii nuu kennee ture. Hir'isuu KA. KA immoo isa maal arganne jechuudha. 1.2 juuliidha jechuudha. Kanumaan work A to B ni wal qixa 7.5 hir'isuu 1.2 6.3 juulii argannaa jechuudha. Kana akkasittiin ilaaluu dandeenya. Work energy theorem kana keessatti kan nuti ilaallu conservation of energy kan jedhusi tuttuqnee bira dabarramee law of conservation of energy kan jennu kuni kutaa gaditti illee baay'inaanii kana sirriitti beekna jechuudha. Law of conservation jechuun maal jechuudha? Enerjiin hin uumamusi hin badusi kan jennu yeroo baay'ee waanuma beeknudha. Energy is neither created nor destroyed. It can simply transfer from one form to another jennee ilaalaa turre. Mee asumaanii what is mechanical energy? Mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. Mee mechanical energy wal qixaa idaama maaliitiinne kinetic energy fi potential energy ti jenne. Mechanical energy is conserved if work is done by conservative force. Conserved ni ta'a. Yeroo maal ta'u? Yeroo work daniin conservative forceidhaan geggeeffamu jechuudha. Kanneen akka gravitational force, conservative force, spring forceidha. Yeroo humni kallattiimaan deemuu jechuudha. Kanneen akka frictionii, kanneen akka rigataa wantoonni humna work danii sana geggeessaa jiru sana irratti faallessan yeroo hin jirre jechuudha. Amma wanti tokko free fallii gadi kufaa yeroo jiru gravitationally forcein yeroo harkisu
kallattii maan asii jedhee harkisaa jechuudha. Wanti biraan qaamni harkisu hin jiru jechuudha. Kana keessatti maal jennaa? By work done by conservative force jenna. Kanneen akka gravitational springii kanneen akkasii jechuudha. Yeroo kana mechanical energy immoo maal ta'a? Conserved ta'a jechuudha. Conserved ta'e jechuun maal jechuudha? Change in kinetic energy ida'uu change in potential energy ni wal qixa zeeroodha jechuudha. Conservative keessatti. Conserved ta'e yeroo jennu zeeroo ta'e jechuudha kun lamaan. Kana jechuun maal jenna silaa? Change in kinetic energy K final minus K initial jennee ida'uu change in P in immoo P final minus P initial wal qixa zeeroodha. Kana gaa akkas jechuu dandeenya jechuudha. K final ida'uu P final wal qixa K initial ida'uu P initial ta'uu danda'a jechuudha. Conserved yeroo jennu kan final irra turee fi energiin initial irra ture wal qixa ta'a jechuudha. Yeroo kana energiin akkasittiin wal qixa ta'uu danda'a. Kana gaa conservation of mechanical energy jechuu dandeenya jechuudha. Kana conservation of mechanical energy jechuu dandeenya. Kan biraan immoo lammaffaarratti maal jedhaa? Mechanical energy is not conserved if work done by non-conservative force. Yeroo fakkeenyaaf yeroo friction jiru. Wanti tokko lafarra siqaa jira yookaan workii daniin lafarratti geggeeffame yoo ta'e, wanti inni irratti geggeeffame sun immoo frictionii qaba yoo ta'e maal jennaa? Mechanical energy ni not conserved jenna. Mechanical energy not conserved yeroo jennu immoo change in kinetic energy ida'uu change in potential energy akkasidhaa wal qixa zeeroon ta'u. Maal ta'a? Minus force times distance ta'a jechuudha. Humni kun maaliif? Humna friction force dha jechuudha. Kana friction force jechuu dandeenya. Inni kun immoo fageenya wantichi deemee distance dha jechuudha. Amma gaamee kana maal jechuu dandeenya? Non-conservative of mechanical energy yookaan iddoo kanatti mechanical energy is not conserved jennaa jechuudha. Kanatti aansinee fakkeenya peejii 49 jiru moojila keenyarra kan jiru kana fakkeenya kana ni ilaalla. A 3 kg carrot slides down a ramp is 1 meter in length and inclined at an angle of 30 degree as shown in the figure. The carrot starts from rest at the top. Experience a constant friction force of magnitude 5 Newton and continues to move a short distance on the horizontal floor. After it leaves the ramp, use energy method to determine the speed of the carrot at the bottom of the ramp. Mee akka nu galuuf gaaffiin kuni giraafii isaa kaafachaa gaaffii kanas ilaalaa deemna. Ba'aanii 3 kiloogiraama qabu tokko yookaan wanti 3 kiloogiraama qabu tokko waan inclined ta'e irraa asii gadi deemaa jira jechuudha. Waan akkasiirra. Fakkeenyaaf waan akkasiirra asii gadi deemaa jira jechuudha. Asitti wantichi 3 kiloogiraama qaba. Sana booda maal jedhee asii 30 digirii uumee jira. Asii 30 digirii uumee maal jedhe? 1 meetira gadi deemee 1 meetira fakkeenyaaf iddoo kana gadi deemee eessa bu'ee wanti kuni as bu'ee jechuudha. Wanti kun maal meeqa qaba? 3 kiloogiraama. Kiloogiraamni isaan irra jechuudha. Distaansii garuu meeqa deemeera? 1 meetira deemeera.
jalqaba immoo maalirra turedhe? Boqonnaarra turedhe. Initial velocitiin walqixa 0 meetir per sekendiidha. Kan wanta kana duddubarratti harkisaa ture maaltu jira? FK jiraadha. Friction forcing jiraadha. Friction forcing kuni FK kuni FK yoo jennu wanti kun hin deemne gati ta'ee fi FK itti fudhannaa FK 5 Newtonidha. Kinetic friction jechuudha. Wanti kun egaa yeroo lafa bu'ee fi faayinaaliinsaa meeqaa jedhee nu gaafata jechuudha. Amma egaa wanti nuti gaafatamne V faayinaal iddoo kanatti jirudha jechuudha. Amma egaa yeroo wanta kana ilaallu egaa wanta tokko yaadachuu qabnaa jechuudha. Mechanical energy is not conserved kan nuti jennu yoo maal ta'e jennu yoo friction force hin jiraate jennu. Yoo friction force hin jiraate not conserved dha jennu. Yeroo not conserved ta'u maal jenne change in kinetic energy ida'u change in potential energy ni walqixa negative friction force times distance jenna. Mee isa fayyadamnaa jechuudha. Change in K ida'u change in P walqixa minus friction force times distance jenna. Yeroo maal ta'u? Yeroo not conserved ta'u mechanical energy jechuudha. Kana gargaaramne jechuudha. Asitti hojjaanis jijjiiramaa jira, deemsis jijjiiramaa jira jechuudha. Kana malee ispiidiinis jijjiiramaa jira jechuudha. Amma gaasumatti cuunfinee giivenii keenya baafannaa deemna jechuudha. Giiven maal qabnaa? Maasii qabna. Maasii walqixa 3 kiiloo giraama. Asittis maasiin walqixadha. Kana malee kan nuti qabnu distaansii qabna 1 meetira deemee jira jechuudha. Initial velocitiin walqixa 0 meetir per sekendiidha. At rest yookaan boqonnaa irra ture sababa ta'eef jechuudha. Kana malee FK itti fudhannaa 5 Newtonidha. Kinetic friction jechuudha. Kan inni nu gaafate immoo kan inni nu gaafate VF dha. Akkuma asitti ilaallee change in kinetic energy ida'u change in potential energy walqixa minus FS jenne. Friction times distance jenne. Change in kinetic energy kuni K final minus K initial ida'u P final minus P initial dha. Walqixa negative friction times distance. Yeroo kana diignee barreeffannu kun maal jennee 1/2 mvf square minus 1/2 mvi square plus mghf. HF yeroo jennu mghf yeroo jennu heetii faayinaalii jechuudha. Amma wanti kun heetiin iddoo kanatti ol kaadha. Iddoo kanatti heetii guddaa ture. Amma garuu iddoo kanatti dhufee maal ta'e heetii 0 irra galee jechuudha. Heetii 0 irra galee FF. HF'n kana iddoo kanatti 0 dha jechuudha. Hir'isuu MGHI walqixa negative friction negative F times distance jenna. Kana booda egaa asiitii VI'n asii 0 dha jenna. VI'n asii 0 dha. Asii HF'n asii 0 dha jenna. Yeroo kana maal ta'a? Warra kana 0 godha jechuudha. Isa kanas 0 godha. Kanaafiyyuu kana lamaan keessaa haqannaa jechuudha. Kana booda maal qabna? 1/2 mvf square minus mgh initial walqixa negative f times distance. Kana arganne. Amma kan nuti gaafatamne V finaalii ishee kanadha jechuudha. Yeroo kana argachuu fi mee calluma jennee kallattiimaan bakka isaa yeroo gashannu 1/2 maasii meeqa qabnaa?
3 qabna. V faayinaalii hin qabnu hir'isuu maasii 3 qabna. Giraavitii 9.8 qabna. HI hin qabnu. HI kana ishee kanadha. Ishee asii kanadha. Hamma asiitti kan jirtu ishee asii kanadha. Ishee asii argachuu fi aangilii kana nuu kenneera. Kana nuu kenneera. Kanaaf iyyuu ishee kana argachuuf ishee kana barbaaduuf maal goonaa? Asii teettaa 30 qabna. Kun oppozitii 30ti. Oppozitii 30 gadi ta'ee fi haayipooteenasiin keenya immoo tokkodha. Kanaaf iyyuu saayinii fayyadamnaa jechuudha. HI kun wal qixaa tokko yookaan haayipooteenas taayimsii saayin oof 30 digrii. Tokko baay'isuu saayin oof 30 digrii. Saayin oof 30 digirii jechuun meeqa jechuudha? 0.5 jechuudha. Kanaafuu inishaal heeyitiin tokko baay'isuu 0.5 0.5 meetiradha jechuudha. Karaa gabaabaa H asii kan arganne jechuudha. Ishee kana finnee 0.5 meetiraan baay'ifna. Wal qixaa F. F meeqa qabna? Negatiiv 5 negatiiv na jira baay'isuu distaansii. Distaansii kallattii ba'aan kun deemee meeqadha? Tokkodha. Kana jechuudha. Kana kaalkuleetarii gargaaramnee kaawwanna jechuudha. Tokko irra 2 baay'isuu 3 VF square'n kuni 3 irra 2 VF square minus 3 baay'isuu 9.8 baay'isuu duwwaa tuqaa 5 kaalkuleetarii gargaaramnee 14.7 nuu ta'a. 14.7 wal qixaa negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 5 baay'isuu 1 negatiiva 5 ishee kana poozitiiva goonichi dabarfannaa 3 irra 2 VF square wal qixaa minus 5 minus plus 14.7 kana gaa 2 irra 3 baay'ifna. Asiis 2 irra 3 baay'ifna. VF square'n wal qixaa 6.4 6 kana ruutti jala geeshannaa. V faayinaal square ruutti jala V faayinaalii ta'ee baa wal qixaa 2.54 ta'ee baa jechuudha. 2.54 meetir per sekendii arganna jechuudha. Faayinaal veelositii iddoo kanatti kana arganne. Kanneen akka kanattiin ilaala jechuudha. Work energy theorem kan jedhu kanuma irratti kan xumuru ni ta'a. Viidiyoo gaaffilee garaagaraa qaban aktiviitii garaagaraa kanatti aansinee kan hojjennu ni ta'a. Kanaaf iyyuu waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Viidiyoo kana asuma irratti kan xumuru ni ta'a. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii sabiskiraayib nu godhaa. Kan yoo isinitti tole laayik nu godhaa. Viidiyoo kana kanuma irratti xumurreerra.